Asham, 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 asham. Ay, asham, ay. Yeah. Way dubbi addaati bar. Dubbiin addaan moo qabdi? Guyyumarraan guyya. Meekota. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleeyyan kiyya hundi keessanuu khottame invite share godha. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagana gaan duftan. Ha? Jirtu isin. Jirtu dubbiin jajjaba bo. Dubbiin jajjaba. Sigale? Osoon karaastaa qabu iyyuuti kanuma molaaxaatuun arraajjee seette qaadima isii tokko molaaxaa beekta. Qaalletti. Osoon ka rifeensisaa fuularra ciisuun barbaada kanaan molaaxaa kiyya bira taa'ee juuti. Molaaxummaan kiyyaa hun harkaa du'ee jette. Osoon jijjiga deebisan. Maarree deebisan jennee nuti ilmaan abbaa gadaatu dachii qabate jennee nuti. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mee isinummaan ijoolleen keessattuu ijoolleen naannoo biroo ta Oromoo sheer godhame Harargeen bar sheerii tanallee hin beektu. Sheerii tanallee walii godhuun beektu. Ummatuma addaa tokko alhamdulillahi rabbil alamin. Waa hundattuu na shakkara jeeme kheyrumaa fi jennee. Sheerummaan tunuu waan akka sheekka abbutaa gartee yoon isaan tokko sheer godhan bakka sheekka abbutaa birrii bileena harkatu sheeruma tanan godhan sigale. Dangashaa fi mangashaa fi qiddisti jalaa sheer godhan isaan dhaqanii. Ichi jalaa sheer godhuun gaaruma ta'ee osoo jiru. Ala yaa Rabbi ya Rabbi. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. May invite share guys. Yale. Invite share may di madirada duban. Duguma khiyya baren sobani beeta. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagana gaan duftan undi keysanu. May invite share godayo jan. Isaan isa dhaqan sigal. Gulummaa fi beekanii maarree jalaa sheer godhan sigal. Maaliif sabboonummaa isaanii olii isan ka. Yaa labbinti. Mee isin Oromoonni sheer godhaadha. Waliin gaggayaadha. Dhimmi dirradhaa dhimma Harargee qofa osoo hin ta'in dhimma Oromoota guutuu laallatu. Warri sheer gootanis galatoomaadha. Warri sheer hin godinis invite fi sheer qofa osoo hin taane invite illee godha. Sheeyni dhufee utigaa qorannee gabbuunee sigale. Khaabaa khibbaa maaltu deemaa jira maaltu dhugaa ololli deemu kun hangam takka dhugaa maalirraa ka'ee sigale. As dhufee jenneeti gartee qoranneeti waan jiru dhugaa jirtu gurra isin buufnaa jechuudha. Irra dalaydan isin dhiiftan isin mirga keessan. Sheekka abbutaa wanni inni beeku maali? Informationa qulqullu caasaa isa fayyadame gurraan isin gahuudha jechuudha. Dhimma gartee federaal irratti soggiin dubbaddu'an waan inni anarra dubbadde takka baatii takka booda yoo akkam ture baatii takka booda tuma dhuftaa jechuudha. Dhimma namicha kana amma dura dubbaddeetiin ture gaafa gartee inni wannajuu takka yaaboo afaan Oromollee dubbatu nama dhoorkee ijoollee afaan Oromoo dubbattu hunda hojii keessaa yaasaa jira gurbaan dirradhaa kunni jenna. Ay biyya Khadiir Jaawar bulchu obboleeyso qaanfadhu naan jaan ayyee ni nuseesii gale. Arra garteetti dhuftanii gartanii jechuun soo saniifuu waan hin beekuu fi informishinaan qaburra isinii daddabarsuufiin dhufee dhimma dirradhaa kanarratti gartee gaqqabnee dubbachuu qabnaa jechuudha. Sigalee gaqqabnee kun ammaas Harargee qofaa miti. Isin hundaaf qaanidha. Gaafa Moyyaalee fudhatamtu Harargeen gartee dhiiddeeti.
Muyyaalee abadan himnu harkaan baatu jettee jechuudha. Gaafa baaleedhaan nutti ol seenuu barbaadan abadan jettee Harargee dura lafaa ka'ee jechuudha. Arraas Oromoonni hundinuu gaafa Dirree Dhawaan bahuu deemtu, gaafa Dirree Dhawaan fudhatamuu deemtu, Dirree Dhawaan maaliif fudhatamuu deemti jettanii gartee Oromoonni hundi gamtaadhaan gamtaadhaan osoo wal qooduun ta'e sigalee teenyatuun gosaanuu wal fixxee amma gosa dur maqaan beeyni hunda kunoo abbaa gadaatti tolchanii baga waggaa maarreensi ga'e baga isaan biisiidha waa'ee gosarratti. Isin Oromoonni dachii teessanii falmachuu qabdanii jechuudha. Dirree Dhawaan teessanii, Dirree Dhawaan ta Wallaggaati, Dirree Dhawaan ta Wallooti, Dirree Dhawaan ta Jimmaati, Dirree Dhawaan ta Iluuti, Dirree Dhawaan ta Oromiyaa 11ti, ta Arsiiti, ta Baaleeti. Yoo Dirree Dhawaan baate si qaanawa malee, Oromoo guutuu waliin qaanawa malee, ta gartee gosummaa wal qooddu, ta gartee wal jala yaatee wal arrabsitu. Mee namuma na jala deemee na arrabsu laale. Namuma hangaasaa jala deemee arrabsu laale. Mee numa laale. Caluma ji eeysa dhalatee eeysa numa laale sigale. Sabboonaa Harargee, sabboontuu Harargee. Sigale. So kanneen dhiisi. Ifuu quban qaban biyya dhiisi ifuu quban qaban joolleen Oromiyaa guutuudha. Awwanniin ifi boonu takkaa ilma gosaan taane, takkaa ilma gandaan taane, ilma Oromootii jechuudha. Yoo Wallaggaan rakkoon dhuftee namni dura dubbatu ana, yoo Jimmaan dhuftee namni dura dubbatu ana, yoo Baaleen dhuftee, yoo hara Oromiyaa guutuu hunda Matakkaliin dhuftee, Walloon dhuftee namni dura dubbatu ana jechuudha. Isin hundi raganaa baatanii jechuudha. So saniifuu isin Oromoonni maal gootan sheer gootanii Dirree Dhawaaf sagalee taatanii jechuudha. Dirree Dhawaaf sagalee taatanii jechuudha. Sigalee saniifuu walii daddabarsaadha itti seennaa jechuudha. Mee duraan dursuudhaan maaltu maal tahee warroottan Oromoo keessan beeyne dubbii tana keessaan isinii ibsaa jechuudha. Dursa osoo waa'ee dubbittiin dabrin dura. Osoo waa'ee gartee namticha Dirree Dhawaa bulchuu kana gatte isiniin dhiqin dura mee maaltu maal tahee. Heer maal jaaniin egaa wanti sun heer isse jaaniiti wanni takka UNESCO galmooyte jechuudha. Wanni sun Jabuutitti hin kabajamne, Jijjigatti hin kabajamne, nama 30 barbaade jee baay'ata baasee namichi Khadiir Jawar, Khadraa Jawariin jaanani, Khadraan Jawar sigale Dirree Dhawarratti nama wali qabuu ture jechuudha. Achirratti gartee galmi keessan asirratti isinii haajaaramu jee dhagaa bu'uuraa lafa kaa'eef. Osoo Oromoon arra Jijjiga dhayxee galmi keessan isinii ijaaramu jette galmi Abbaa Gadaa Jabuutitti haajaaramu jee arraddachiin buqqa'u jirti. Osoo galmi Abbaa Gadaa gartee wantatti haajaaramu juu waalaikum salaam ziizo galmi Abbaa Gadaa osoo Jijjigatti haajaaramu jee arra Oromoonni Jijjiga keessaa qaqqalamu jiranii jechuudha. Dheengadda hanga gartee namoonni fedhii isaaniitiin ka'anii bakka waan biroo dabalamanitti Soomalilaand isteenni tokko Oromoo guutuu walii qabdee xaraydee fiddee daangarra nuunaqu jirti jechuudha. Osoo arra nuti gartee daangaa keenya keessaa Soomalee takka buunee gartee wadallootiin garaa gurguddatuun tan hoogganoota Oromooti jettanii isin jala yaatan tun uleedhaan gartee akkamitti uummata nu keessa jiru jettee nama cafeetti jechuudha. Jalaa gubbatti rakkoo qabnaa jechuudha. Keessaa'u rakkoon nuti qabnu ta Harargee ta addaati jechuudha. Harargee bahaa faan keessaa'u. Harargee bahaa jechuun haga ammatti magaalaa guddittii hin qabnu. Waan ajaa'iba sitti ta'u. Mee magaaluma Harargee bahaa guddittii naayim hin jirtu jechuudha. Sigalee. Sadarkaa tana keessa jirraa jechuudha obboleeyyan. Osoon sadarkaa tana keessa jirruuti Oromummaan isinii wajji falmachuu jirra. Oromummaa jecha isinii wajji iyyuu jirra jechuudha. Namichi Khadraan Jawartuun fuuteeti kursii Oromoo 5 osoon Dirree Dhawaa'uun kennin, osoon Dirree Dhawaa'uun mallatteessin, osoon Dirree Dhawaa'uun godhin maal godhuu eegale. Nama afaan qabu, nama dubbachuu danda'u,
nama isa saaxiluu danda'u dursa khaan maallaqaan bitee sigale hanga ijoollee yuutuubaraan baatutti maallaqaan bitee khaan gosaa walirra jaaree sigale dura Oromoochi keessa jirtu tana tokkummaa isaanii caccabsu seenee jechuun hanga diiyaaspooraa Minisootaa jiruun baatutti. Kadirmoo saayibii kadirmoo hulbata wajjin nyaannee guddanne halli malee ookisi inja sigale kadirra mucaa bar ganda keenya haajara maarreen dhalte haajara Madiina dhalte bar saayibii inja dhufe. Yaa hoggi ilaaltu nama guddaa sigale wanni inni haasa'u gartee waan siyaasaatii miti. Ichi wajjidalan ichi maarree taane ichi kubbaa wajji taphanne ichi maarree tirkishoo barqaadi maamichi yoo wanti ture durriyyee maarree khadruushee maarree siinja sigale ummatuma akkamii sigale namummaan keenya harargee kun ummatuma akkamiitu ajaa'iba takkaan sijjeessa yabbuleessa so dura kana hunda walid dawaleeti tokkummaa ijoollee dirdawaa tana caccabsu seenee jechuudha. Amma namoonni gariin saatanaa dhabamsiise nagaya boo saatanaa aangoo qabdi bar kursiin Amaaraa bar gaafa Soomaleen bulchitu biyya san kaantibaan Soomaleedha kursiin Amaaraa takka qofa bar arra kursii Amaaraa lama godhee jechuudha Oromoo irraa muree. Takka saatanaa eegenneeti takka ta duraan gartee seeraan jirtuuf sani amma lama kuno abba feetan gaafadha kursii itti aanaa hunda tan duraan Oromoon qabdu hunda khootaa Oromoo kursii 5 kenneen siin jechuu jira buleessu bakka beekamtuu bakka ijorraa waajjira investimentii arra eenyu bulch silaa khootaan ka Oromooti jechuu arra nama biroo hoogganu jira jechuu sigale arra nama biroo hoogganu jira jechuudha. Namichi kun akkanatti gartee Oromoo tuffatee Oromoo caccabsuu ture jechuudha Khadraan Jawaartuun. Sigale kun Kadirii miti Khadraadha malee. Sigale Khadiri jechuun bar nama faana tolu nama gartee deemsa tolu haasawa tolu hujii tolu kana bar Khadiri jechuudha. Sigale tun Khadra malee sigale Khadra rabbinu qaddare malee sigale tun gartee wanti injamtu gartee beeruma harargerra guuran kana wajji walid dhaye jechu dhiiraas tanuma akka beeraatti kinu khaani memma community wanta harargee laala warra harargee filansan maarree baga gammadde khoree maarree keessa galte eenyu dhiiroo jennee hunu asnu fidan mayram maarree baga miitirkisho abo kun dhiira ta'uu noolu amma numeen hunu asfidan kaddo beeruma nu tarrisa dhiiraas kanuma akka beeraan nu tarrisanii so saniifu dhiira waan hin qabneef amma maal godhuu qabna Khadiir kajuu kanarraa fuunee Khadraa jennee kenninaafi jechuu maqaa Khadraan tu wanni isiin goote kursii Oromoo tana fuutee itti shananuu sigale shana kursii shan guutuu Oromoo agabsite koota Oromoo fuute kan Amaarri takkaan kennin kan Soomaleen takkaan kennin kan warra dabuufaa warrachi keessaa kursiin qabne sigale gurraan baruudhaaf hiree Oromoo fuudhee kenne akkuma kun hiree Oromoo Amaaraa olii tan akka hiru jiru inni dakasanitti hiru jira jechuudha Khadraan kun sigale yoona waan kana hijibe rabbiin tokkichina ragaadha. Isin hundi warrichi keessa jirtanii fi warri information qabdan warri waan sirna kana sirra keessa beetanii jechuudha namoota gartee oduu dhaga'uu faaree ta'u malchiisaa jechuudha sigale so saniifu eega Oromoo tana facaasee fixe kaan gosaan facaasee fixe boodarra dhumarratti biyya gurgurutti as deebi'e dursa hannaan lafa qabate sigale hannaan eega lafa qabe maatii isaa hunda fuudhee simminto naqee obboleeyyanii jaartiidha maarree maatii isaa daldalan naqee cufti isaanii paasaboora baafatanii tattaan siinjan paasaboora biyyaala yoo xiqqis takka biitti wanni takka khikiritti jette xayyaararra jiranii jechuudha nama baay'ata ummataatiin sigale nama baay'ata ummataatiin beeraa akima fidatu jechuudha Ameerikaa sigale ummata gartee ummata asikke isa dawani koridara jaarra mitirkisho isinii tolchina maal isinii tolchina jani asikke isa dawaniiti sigale ifi maal godanin vacation hajji dhaqan
سيقال حجي بر نمني دليل أكتشوف توبة تشوف ربي ستقرتي توبة ديبوف لك جنان إسام فاكيشن أف لك نيجي سيقال سيقال فاكيشن أف لك نيجي فرنساي هو دبي فان ديس خايسانيف دبي فان بر رسانيف كأينا بر دبي أما أمني خينيا يا ربي دبي نجيس يسونا رخالة ما قرتي زهري بودربو فتي يا ربي تكش دبي وما نجيس يا ربي خدت تخن إنسان ديس بريفاستي ده كنينيا تاني تيبه بريفاستي ده نما هنگتك كوفت يجي شو خدران تسيل خدران جوار تما دريدا بولشتون نما هنگتك كوفه إفرت البه إفولا عليه سيل ديرو نمني هررجع خوالي ردولا وليف كبجان كبو مي هابولتو أمنيني ساركو ديبتي هادفتو مي مالتو غرتي نمدر باسي ندبسي جنتي الجيتشو تريجو سيقول الرهيريسي فيديتي كبجيجو فرستي اوفر مالي فيريسي دي كبجمون برباجيسي دتشي أورومو لفا أورومو هندورو أورومي يرتي هير إيسين كبجمو مالي برباجيسي سيقال لفا ببالي فنان دروانيس نجرتي نبيتن سومالو نيشرا في أميدوفو سوماليلان دراهي مخينا ميكا في أمتيدو فتي سنجان مالي إيسايا تنرمالتو مالتي بردردوا فالمجوانا سنجان جان سومالي قدو اندرا في أمتيدو فتي سنجان سيقال في أدتي فتي سنجان سيقال أجرت إيجا غرتي استاديو مخيست انجوي قدن بربك ما لغا بورا إني خايخون بر باركي علي برا جلابر باركي علي برا دكتور علي برا جتشون بر غا أورومو برتي وان إني تهي إسنوني بيتن ورقي أكا مكته بودر علي برو مسانون غوتو تيغرتي باركو متناو بودر أغاسا سومالي جيجيرا في جيجو سيغالي أغاسا سومالي جيجيرو تايجو سونو تنمني خينيا already دبيسا في نمس الديتا في بلغا دالا جلان باني قفتاني جيجو سيغالي برا مد إيرات أبنيتي غرتي بيرنو في لجراني بر سيغالي سيغالي سانيفو واني سن قدو قبدن واني سن أرمون نقوتون الربيخو قبدن نو درمدا درمچوي سن غافة جرايج أكا دين قد غافة جمان الرامورن أكا غافة دين قد جمان فان نقبن ورر خرو مخانياتو جتني نقفلتن سنيمتي دبين دردوا دبي اسن هنداتي أرمو قوتو تكاناو namni dirredawa dhaqee gaafa dirredawaadhaaf hooqiin jaarratin hin jiru naannoo Oromiyaa guutuu keessa namni dirredawa fayyadamee kara Jabuutiitiin Suudiin ce'in hin jiru sigale dirredawa jechuun lafee duudaa Oromooti bakka afran qalloo irraa biqiltee aabaawoo irratti hin dhaadannu tana Oromiyaatti hin dhaadannu tana bakki gartee abbootiin teenya dur itti nu abuuran lafa dirredawa tana jechuudha dirredawa fi Oromoon seenaa addaa waliin qaban سلاسيدان جارمو أوروميا خيست تغرتي إدو قبصو إدو بيكم توداف كان سيدان جارمو تاتي دردواف جارما دردوا سان الرخدران دبرسيتي خدنتي جيجو غرباو واللالان واتك كم بينك قبل الرافودني خنمني براتيف برومسن قبو mucaa isaa baratee maqaa isaa himaan qaani jeetiin usu jiramal gurbaa maqaa isaati university baratee fi gaafa eebaa inni dhaqee wanta khoofiyaa fi kaayim beeka wallahi billahi tallahi wallahi namichi barumsa waa takkan qabne maayimin sigale khagarasa malee gartee seenaa irran kaayatin bara inni bulche Oromoon kursii shandabdee bara inni bulche gartee Oromoon gabrummaa deebitee gartee Oromoon gartee dirredawaan kennamtee osoo nama gartee Oromoof dhimma mutaate osoo nama seenaa isaatiif dhimma mutaate sigale arra gartee ozoon inni bulchuu joolleen Oromoo hujii dhabdeechi keessa rakkatte
Jolle Oromoo tuffatee qeeroo Oromoo ta'een gadda cabxee baytee sigale tuffatee mana hidhaanii dhannaqeetti itti murteessise qeeroo Oromoo saatanaa gabbaasee aangorra kaayee aangoo kenneefi jechuudha. Sigale ani siniifi nima gartee namni tokko gartee ummanni OPDO kun nama warra faayidaa opportunist faayidaa saanii arkannaan bineensa si gurguran bo biyya teenya isinni beeytanii bar nama akkam waraana kennamee biyya teenya mee nama akkam liqoon burgudan biyya teenya sigale hundi keessanuu ni beeytanii mee nama akkam liqoon burgudan biyya teenyatti namuma akkam liqoon burgudan sigale nama bira taa'u nama barandaa galu dayyuusa bakkarraa deemuu fi bakkatti deemuun beeyne bar waraana aboo abalu manurraa kennaa jedhanii bar hoggii waraana kennaan dhufte hoggii takka liqoon bar kennaan dhufte mee nama akkam kennu naannoo teenyatti akkas godhanii bar sigale dayyuusaa fi gartee nama humaan beeyne nama gosa gaarii hin qabne nama gartee bakkarraa deemuu fi bakkatti deemuu hin qabne sigale kana waraana kennanii bar biyya teenyatti hund gartee gaafachi dhaqee baratee gaddee beetti waan ati goote sirraa bahaa jechuudha wallahi naannoo keenyatti OPDO ta'uun keessaa waan argeefatti akka gartee nama gartee amantii jijjiirrate qaaniidha OPDO ta'uun argee biratti wallahi abaa'oo woboo kanaan beekaman sigale maal jaan oggi waraana kennaa maarree kennaa miitirkishoo kennaa jedhanii asin nu keessaa nama bira taa'uu fi nama gartee humaan qabnee fi gartee wanna nafirraan dhalate kana qabanii dirqiin oosanii firraa kennanii jechuudha. Waan dabeessa akkanaati rabbi arraqa sababa qeeroo Oromootiin guutuu isii ta Itoophiyaa bulchitu sana guutuu isii gale aangurra rabbi ol baasee jechuudha. Bakka yuubar mees OPDO maqoma dhawattee dubbattu arke Oromummaadha sigale bakka yu soo kun dabeestichi wanni gartee dirre dhawa jaamtu gartee dhiiga isaa keessan jirtu bar sanu amatto ko afefi bar khadir manguddoo tan akkam godhasiin jaa manguddoo tan fidee maallaqa kanatti darbee nyaachisee abiyyi bira dhaqaati yoonii fi gartee khadir joornurraa tutti hingarree waan deemu takka asii waan faarsee bulaan isaa ofu tokko faarsee bulaa mataasaa jaarrate yoo khadir joornurraa tutti akka dirre dhawaan khadir jaawariin ala jiraachuun dandeessu sigale akkas jechaa turanii bar sigale kitaaba seenaa isaa barreeffadha jee isaa kitaaba barreessu gaafa kitaabni abiyyi deemu san gaafa idaamuun deemu jiru san inni ni kee ya labbinti akka waan humna qabdu haatee kitaaban barreeffadha jee mataa isaa kan turkii dhaqee dhaabbatee dhufe filiilii san akkana godhaa ka'ee ganda keessa ogiinni cee abiyyitti gadi dawwaleetu wadala hudduu qabattee manatti hin deebitu jennaan hayyee gooftaa koo jeetu ol deebiisinya sigale so amma dawaan isaa eenyu shimallis kuteewu jaanii aangorraa hojjetan jaanii gaa dubbiin hangam takka dhugaan beeynu sigale yoo inni sun dhugaa ta'uu baatte yaameettumaa bar biirootti shimalle nama seete isa kanaati sigale bartanaafiin ganamaan shimallisi fi abiyyi dachiin warqaa gurguratanii wanni jiru kunumaa keessin jiru dakatanatti aangoo qaba jechuudha amma kursi Oromoo san deebisii yoggi jani walgahii guuturra gaafannaan nama amma booda kursi tanarra deebise ammaan dachirra ari ammaan aangurra ari hejee qiyaama khaayisin jan nama kana ogolna qoggi qoratu deemu kaadiree isaa tan guutuuf telefoonarra gartee poolisoota rabbitti fedhe kanaan fattashisiiseerra guursiseeti sigale fattashisiisee fidee gartee arrabsa ola jana akka wantiti wata kam fiddani marrenan gootani mitirkishonan gootani jajan sigale yo wata kam fidne me telefoonaan olla ka sagaleen teesun gabbaatu khadra jawar sigale me yo wata kam fidne telefoonuma walgayii teesan namni haaseenu hayyamiif
Sigal akkasitti abbuus kaadiree godhaa keessattuu Oromoo fa'a. Dirree dhawaan kilaastara 4 qabdi Oromooti. Kilaastara 4 keessaa kilaastaroota jaldeessa jaamuu jira. Soomaleen itti dhufteeti gaafa Soomaleen bulchitu maqaan jaldeessa jaamu kun Booranarraa dhufee nurraa jijjiirii jennaan Soomaleen adabadhaa jettee ariitee gaafa Soomaleen kaantibaadha. Qaallicha kana dhaifnaan ammoo qalaadamoo maal jee jijjiiree jechuu afaan Soomaleetti. Nama hangas takka seenaa Oromoo hunda jijjiiraa jiru maqaa Oromoo hunda jijjiiraa jiru jechuudha. Arra garuu ifaan ifatti gartee hoottaa galma gadaa as ijaaradha aadaa teessan guddifadha biitti teessani seenaanis wantaanis teessani jee seenaa isaanii hojjeteefi sigale arra gartee Hararge irratti duulan taane bobbaayisaa jira jechuudha. Joollee Harargee ni beektan joollee isa saaxilaa turte hangam takka gartee wallaalaa kana jala godhee maallaqa nyaachisee hanga inni rakkisaa ture. Hanga inni cinqaa ture ni beeytanii jechuudha. Sigale arra warruma isaa jecha nama rakkisu san irra mana gurguree jechuudha. Dirree dhawaa guutuu sigale barnuti khun mana diiga jenneetutti ya khabiyya gurguruu dhufnee bar kanuma dirree dhawaa guutuu gurgureetu dhufnee bakka tashaxaalle uje sigale hay mee Oromumaaga maalumaan rabbi afaan nu qabe bar ugaasota hayyoota beeytotaatu gartee hoggii heeriisee san kabajanii fixan booda bakka takka geeffatanii walgahii addaraasha keessa geeffatanii bakka Mustafeen jirutti bakka Ordiin jirutti sigale hayyoonni Soomaloota gaafatanii jechuudha. Hayyoonni Oromoochi jira abbaa gadaa khajaamuchi jira maarreen Oromoochi jira mitirkishoon Oromoochi jira sigale tun hundi afaan qabattee tetteessi jechuudha. Qadraan Joortuun hindiif ture cufa manatti hirte maallaqatti hirte sagalee isaanii waraabde sigale hindiiftuu jechuudha. Sigale saniifuu akkasi confidence hin gaafata mee abbaan gadaa Oromoon Harargeen qabdu silaawa abbaa gadaatis hin qabnu Khadireedha kan abbaa gadaa jedhanii oofan tokko sigale sun abbaa gadaan jaamu amma Harargeen namni qabdu isinii fi rabbii tokkicha qofa isin warra na laalu kana qofa sagalee teenya tana sheer godha waliin nuugaa sigale rabbiif jecha sigale hayyootan qabnu abbaa gadaan qabnu cufti wohuma fi butachuu liqimsu sigale mee gaafa Harargeen jimaa akkasii rakkattee namni keenya haga ammatti obboleeyyan kiyya nu beeka nuti ijoollee dhalootachi beeka waan goonu dhabnee rabbii tokkichatti iyyuu jira sigale waan goonu dhabnee rabbitti iyyuu jira warri buqqa'ee sun hundinuu barandaa namaa jala jiru jira warri dheengadda gartee jimaa gurgurachuu dhorkanii buqqisan sun guutuun barandaa jala jiraachuu jiran. Harargeen tun gartee Harargeen bahatun Harargeen lixalleen ciroo qabdi magaalaa gudditti ciroo qabdi saniifuu mee Harargeen baha magaalaa guddoo takka hin qabnu jechuudha. Gaafileen Oromoo takka mee hayyoonni Oromoo mee hayyoonni Harargee tokko gaafii takka kaasee jira. mee abbaa gadaa qabnaa jettanii abbaan gadaa tokko gaafii Harargee kaasanii jira. mee manguddoo qabna jettanii Sheekh Maarre Baaba Miidirkishoo Milliyoo jettanii jala horiitanii mee gaafii Harargee takka maquma xiyyaa ilmaan kiyyaarra isinii biyya bulchaa magaalaa gudditti Harargee takka naa kenna jee sheeytichi tokko gaafatanii jira. sigale jech abo bar dhiira laali qeensi balaa ifaan bar nageenyi buu qaba sigale waraanni dhaabbachuu qaba namni keenya dhumuun qabu dhiira hidhamtee tetteessu laalibo sheekoti qeensi amaaraa tana faa laalibo qaallicha sheewwalloo kan wanti irraa kaasan sana ambar waan isa kaasaniif hin beeka waan amaara gartee bakka irraa dhufee mormeef kaasanii bar aangorra mee sheeytichuma tokko laa Harargee keessa mee sheeytichuma tokko sheeytichi waan guddaa darastichuma tokko qalubbu waa gaafatu gartanii mee abbummaa qabeenyaa tokko waa gaafatu gartanii Harargee fi waa godhaa jee
Harargee keessaa dhufe. Sigal aboo bar ijoolleen kutaa biroo bar hospitaala jaaraa jirti maal jaaraa jirti sigal investimentii keessatti hirmaachaa jirti nama isaanii gurmeessanii bar Oromoota sigal guutuu gurmeessanii oofaa jiranii keenyammoo abbaan gadaa taa'ee gosa lakkaawa jimaa kana quufe ilkee keessaa shwa wanta if guuraati sigal ilkee keessaa jimaa guurachaati maarree ichitti gaafa maarree gadaa maarree capoogi mitirkishoo milliyoo gostee abaluu jira ite ala bultee kun ala jaama mitirkishoo kun ala rafee ala jaama kun mana rafee mana jaama kana siila kaawataa'e asiin gartee Soomalee hayyoonni Soomalee maal gaafachaa jira sin ajaa'ibsiisu lalayoota Soomalee kan bar waan takka diina keetillee dinqisiifattee warraa barachuu qabda. Dhufnaan gartee walgahii dhufnaan arra Khadiir kanaa fi wanti bakka takkatti harkannee mijaanii dira dhawaa gaafatanii hoggis dhagaa bu'uuraa nuu keessu malee hin deemne jedhanii dhagaa bu'uuraa kaayyatanii jechuudha. Amma ganaachitti dira dhawaan tasaaniiti galmabbaa isaanii heeriisee jaaratanii ganaachii gartee heera isaanii nama barsiisan biite tasaaniiti. Sigale biite tasaaniiti jechuudha. kanammoo Oromiyaa hunda keessatti as facaasanii waan Oromoochi keessi jirtu Oromummaan fi amtuuta namaal godhan sigalee as facaasanii jechuun karaa Haramaayatii fi gaara mul'ataa kana as facaasanii hanga jala dhufanitti sigalee saniifuu obboleeyyan kiyya ijoolleen Harargee dammaqa mee dammaqa rabbi sodaadhaa dammaqa ummata nama dammeessee ifi riba deebee taanee bar gaafa duraa dagartee Oromoonni nagaan tattaasan dammeessine Oromummaa tana walitti hine teenyaa riba jechaanee bar maali qiyamummaan nu qabat maali gaxaantummaan sigale maali abbaan gadaa keenya gartee maaliif hin dubban hayyuun keenya maaliif hin dubban bakka bu'aan keenya maaliif hin dubban sigale nuutu faca'u amma warra Khadraaji wartana fa'a mormuu jira jechuudha. Angosatiisan tanaaf gosaan diigeeti biiroo tana keessatti hojjettoonni kun gosa wal cireessiin jedhan sigalee hoggi ijoolleen ichi information kennitu. An koree jiddu galeessaa koree shanan keessaa inni nama dubbisa sigalee. Waan gandee xixiqqoo tana keessaa warra isaa wajji dalagu koree shanan keessaa inni nama dubbisa. Wallahi billahi. ummata kana hundaa'u diigee kursii Oromoo kamii kennite jenneeti horeen teenye irridduullee dadhabne kaabnaan jansi namichi ijaa gurra dhabee siin jan quufee Khadraan Joortuun sigale amma Harargee bar maqaan iyyaamnu bakka bu'oota Harargee hundi dhalaa waan ta'eef kanaas Khadiir Joorozoon hin taane Khadra jijjiirre jechuudha akkasumalee abiyyiin gammadu waan ta'eef Khadra jijjiirre jechuudha kanaas maqaan isaa Khadraan Joortuun sigale ummatuma Oromoo kana gurrattiin qicattu siin jedhan ati Oromoo taanaan afaan Oromoo dubbannaan si majalaa hun dubbatu siin jedhan saatanaaw dhabamsiise mitirkishoo dhabamsiise saatanaaw aangoo hireef guututti saatanaa'ee hoogganaa jira sigale takkaa gaafa ambiti bulchituu Soomaleen dhugaa sun amma Dirredawaan ama shanitti jijjiiramu inni amma ama shan qofa boodanii kutaa sigale Kota Oromoo takkaa namni dabarsee kenne isa malee jiru gaafa dhaabbafeeta yoo kursii tanatti khaasan siinjan baaraddaa'e maraate siinjan siil utaalee qiyaamaan taate sigale so saniifuu Oromoonni biroo sagalee teenya tana nu dhagaya keenya kun sabboonummaan guutteetii gartee waloo quban qabu sabboonummaan tun bar yoo si guddatte vaayirasii sittaati Harargee irratti hin arga sigale Harargee irratti hin arga sabboonummaan guuttee keenya kun gartee waluu quban qabu sabboonummaa keessa bar gosaa wal qoodu jira adda wal fudhatee tattaa cufte aboo mana eenyu wal geenya mana maarree wal geenya kaarra mana gosa isaanii dhaqanii baay'een gaddi Harargeen sadarkaa tana gaddeebu
harargeen dheengadda gartee michuu baay'een qabaali xabiiftuutirraa dhaamsa hoo gahiini oromoota maraan jettee gartee oromoota maraaf waamicha goote agoobara tokko jalatti sigale kabbadaa fi Mahammad hunda qorii takka keessaa wajji nyaachifte arra hoggii fi qorii takka keessaa wajji nyaachuu dadhabdu gosaanisii wal qooddu gartee ifittiin qaanfadhe dhugaa homaan ju'u wallaale humna qabaadhee ummata kana gartee manguddoo gandarra yaatee ijoollee imoon jaartee maallaqa amma warri gosaan oromoo adda guuru kun beeki maallaqumarraa nyaachuu deema malee wallaahi gosa tanaa quban qabu beekan gosa tanallee hin fayyadu bar warri gosaan harargee ciru kun warri gosaan harargee adda guuru kun maallaqumarraa guurachuu deema intala maarree ilma maarree ilma miitirkishoo maallaqarraa to'a siile eega maallaqa guuttati booda kuta abalu damiin abalu garaad abalu maallaqa keenya fuudhee kute aslii nu dhaqqabi sana asliif addawwala barrakkinu masaanitu anattu dawwalatanii nimatanii bar dura doktora silitti himan ammaali gosa himattu san keessa yooniin hin jiraanne sigal anna beekanii ana badan gosan ta'u sigal ana oromoo guutuudha sigal saniifu sadarkaa tanarra jirra isinummaan sagalee teenya tana sheernuu godha ijoolleen oromoo tanaannoo biroo dhimmi dirra dhawaa dhimma keessa waan ta'eef sigal gartee waliin nu dhaqqaba waliin nu gayaadhaan isiniin jedha amma yoo na jalaa sheer godhan gosti isaaniitti dawwalti jechuudha maaliif gurbaasan jalaa sheer godhan maali gurbaa gosa teenya arrabsu jira bara namma qeequttiin jira bar guutuu bar gosti guutuun ta'isaatiis waliin gurguramu jira gosa tiyyaa fi tasallee walumaan gurguramu jira kanumaanan isaan hundaaf falmu jiru sigale kanumaanan isaan hundaaf falmu jiru keenya kanan na dhawanii jechuudha sadarkaa sanirra jira sadarkaa gartee mataa ol qabannii dubbachuu qaanfanne bakka aan oromoo tiyyatana qabadde oromoo guutuu sagalee ta'uu filadhee jechuudha maaliif yoo gaddeebitee kanaa sagalee taate kun gartee intala teenya irra duulta gurbaa keenya irra duulta jee ichi as dhufee garee jaarratee natti as dhufaa jechuudha yaa rabbi lubbuu barakkatti dubbannu wallaallee barobbuleeyyan amma kadraa joortana gosummaa gartee biyya alaa tana gartee kawalin dubbifnee jira yoo ati kadraa joortana tuyte sigale garuu beeki gosti kadraatunii fi anis walumaan gurgurachuu jira sigale walumaan gurguramu jira bar oromoo guutuu gurguramu jira bar diredaan kunnaan bar guutuun oromoo kutte bar sigale afran qallo jechuun bar paarlamaa oromoo jechuudha paarlamaan oromoo sun kutte bar sigale hay nuti maaliif galmabbaa gadaa jijjiga keessa dhayne jijjiga teenya bar osoon nuti dammaqin jijjiga nu harkaa kuttee jenne iyyu jirame arrammoo osoon nuti laallee garruuti dammaynee laallee garruuti diredaan kutu jirti jechu sigale diredaan kutu jirti jechu qaani osoo jabuutiin amma teenya nama hunda beeka ta oromooti sigale osoo jabuutii dhaynee nuti galmabbaa gadaachi jaarra jenne kam nu godhan osoo jabuutitti galmabbaa gadaa jaarra jenne sigale amma bakka dire dhawaa kana khoturbaandiin seentuunii fi bakka qulfi hunda bakka amma kilaastara jaldeessa jedhanii maqaarraa jijjiiran kana beeki qulfiin dire dhawaa ichi ummataaf kennee jechuudha soomaloota kanaaf kennee jechuudha inni aangoo isaa malee oromoon tun ilma keenya achirra jira miitirkishoo teenya hudduu teenya achirra jira siin jetti hayagaa ilma keetii achirra jira haa gurguratu mirga qabaame namni gartee jijjigaa kamiin nu harkaa baati jee waywaachuu jira namni gartee yaa rabbii khaaliqa jijjiga kamii deebifne jennee yaadu jira
qoy hoggi dhufee dirre dhawa handhuratee hoggi si fuudhe Oromoo guutuu tuffatamee beekadha Khadiraan Jawaar Oromoo guutuu tuffatamte ani isin guutuu fi waamicha godha malee Harargeen kophaa waamicha godhuuf hin jirtu akka jirru waan beeynuuf sigale akka jirru keessoo keenya waan beeynuuf bar namni garaan dhukkubuu fiigee dorgommiin seenu fiigichaaf maaliif garaa keenya keessee beeynu gosummaan nu ciran gandummaan nu ciran maaliin nu ciran sigale an waa'ee gosummaa tan amma duraan irraa dubbadde waajjira Shimallis gaafa intala caaltuu isaanii tanarra duulan nama Harargee Minnesota tanaa fi Suudii tana hundarraa hanga biyyatti manguddoo Shimallis afeere sigale wanni ku waajjira Shimallis irraa haatiyeetiin ijoollee teenya keessa hundaan itti himee dadhabe dhiise Harargee gosa dhiisiiti sigale Harargee biratti Oromoon hundi tasibbeena bineensinuu ka isibbeena sigale or Harargee kasi gaarii Harargee kasi wal jaalattu Harargee kasi wal kabaju tana gartee gandummaadhaan maalummaadhaan walirra kaasanii sigale saniifu gurgurallee ta'uu beeyta namichi gurgurallee yoo ta'e gurguraa himachaan jiru gorsi inni himatee nama shawwadaa jiru tabirooti gosa fedhe himatu namni tokko eega Harargee keessa dhalate waan Harargeen qabdu wajji qaba sigale garuu awwanniin isin hinjuu wanniin isin kadhadhu hujii isaa dura haa dhaabbannu gosa isaati maatirqishoo isaati wanni nu hanga hin jirtu sigale gosti isaa bineensallee haa ta'u an dhimma kiyyaa miti gosa abbaa fedhee haa ta'u gochi isaa maalii waan si fayyadaati waan waloon dhaabbannee mormuu qabnu moo waan waloon dhaabbannee deeggaruu qabnu jechuu haalaallu sigale mee kaabinuma dirre dhawaa waan isin keessa jirtu nama qoradha obboleeyyan kiyya waan gurbaan kun ittiin Oromoo jiru sanuuka islaamatti assalaamu alaykum marri yaa obboleessu sa dhugatti namni assalaamu alaykum jee wal arrabsu nuyi namni assalaamu alaykum jee shira dalagu nuyi maaluma taane dhugatti dhiiru abaarsa wahin nu jira du'aayii godhachuu qabna rabbii keenya firraa kadhachuu qabna wallahi rabbii keenya kadhachuu qabna namicha kana yoo laalte bakka ustaanni kasaan jiru lafatti hujii isaa yoo laalte akka inni nama godhu akka inni itti gandaan nama godhu akka inni itti gartee gosaan nama ciru namni tokko bara Oromiyaa irraa dhufee dalagaachi keessatti harkachuu hin danda'u bara yoo ati ilma dirre dhawaa taatee dalagaan barbaadettee dhufte gosta misiin jaajanii gosa isaa duuba qoraddaa jaajan sigale saniifu nuti gosa sarraa dhimman qabu bineensallee haa ta'u anirran kaan Soomalee ta'e Amaara ta'e dhimma kiyyaa miti Harargee dhalatee ilma Harargeeti zaaset naagayaadha garuu ankaniin mormaa jiru hujii isaati jechuu hujii Khadiraatii mormaa jira sigale hujiin isaa arra nu fayyaddimoo nu xiqqeessitimoo nu bal'iftimoo nu guddifti hujii Khadiraa duraan dhaabbachuu jira jechuudha so wanni Oromoon beekuu qabdu yeroo hunda kan mormamuu qabu sirna sigale sirna inni oofu hujii isaa waan inni Oromoo irra geggeessu waan inni dirre dhawaa irra geggeessu sigale kanaan mormamuu qaba malee dhimma isaati abbaa fedhe haa ta'u gosa fedhe haa ta'u rankaayyan sun dhimma mataa kiyyaatii miti jechuudha saniifu tokkummaadhaan waan kana dura dhaabbannee akka milkooyin waan kana ammatti kaansil goosifnee sigale amma sigale gaafiin hayyoonni keenyaas gaafii kaasuu qaba gaafiin Harargeen deengadda dirre dhawarraa qabdu deebii harkattee gaafiin adaree biyyoorraa qabnu deebii harkattee gaafiin Jijjigarraa qabnu deebii harkattee sigale Oromoonni guutuun nu duuba dhaabbadhaa nu gargaaraa sigale nuti nu facaasanii jiran gosaanii nuti gartee addaan nu facaasanii nu bittinneessanii jiranii bar jaarsaa jaartii gosaa ummata gartee waliin jaalalleetii jajee waliin ciisu gosaan adda hiikanii jiran keessa sigale saniifu wanni godhuu qabnu
hujii jijjiiruu qabnaa jechuudha. Dubbachuu qofa, iyyuu qofa, hujjechuu qofa osoo hin taane hujiidhaan Qadiraa Jawaar irratti Harargeen eenyu akka taane mirkaneessinee agarsiisuu qabnaa jechuudha. Yoo namicha kana firraan dhoorkine karaan nu banamee jira. Yoo namicha kana arra gartee waan kana kaansil hin goosifne dhagaa bu'uuraa san fuunee fuula isaatiin hin dho'in wallaahi ganaa salphatu ta'is. Ganaa dabbaa hudduu jaartii ta'e gubbaa dhagaa bu'uuraa sii kaa'u teessisoo malee. Yoo isiin dabbaa bareedaa qabaatte kun dabbaan dabbaa soo maleeti Oromoon itti maluun qabdu jettee gana dhagaa bu'uuraa irra sii kaa'u teessi Qadiraan Jawaar. Irraa dhumaan sii himu jira jechuudha. Irraa dhuma salphina keetiitiin sii himu jira jechuudha. Biyya jechuun haadha jaarti. Sigalee. Saniifuu biyya teetiif yoo lolanne waan keetiif yoo lolan waan keetiif kaatee tokkummaadhaan yoo duran dhaabban wanni ati gartee nama ja'amtee gartee lakkaawamtuuf madaalamtuuf hin jirtu jechuudha. Kanaa booda adda faffacaanee walirra duulleetii miti tokkummaadhaan falmannaa jechuudha. Tokkummaadhaan falmannaa jechuudha. Maaliif ajandaan kun amma ka'ee fi ajandaan kun eessarraa ka'ee eessa dhumuu qaba? Xiyyeeffannoon keenya sabarrattiisii miti dhagaa bu'uuraa kan isaan kaa'an irratti ta'uu qaba jechuudha. Sigalee. Arra dheengadda ummanni miskiinni Soomalee Puutulaandi fuuteeti olii tanatti haru jirti namni tokko dubbate. Soomaleen Oromiyaa keessa guutu Harargee keessa guutu Soomalee takka tuyinee nuti. Osoo takka tuyinee qiyaamaan nun qabattu. Akkami saba nu keessa jiru tuyitan. Akkami maarree nu keessa jiru tuyitan. Sigalee. Jara kana nuti wajji guddanne ni beeyna. Isaaniif sareen tokko yoo dura xiqqoo kattichi utaalte ganaa kiiloomeetira meeqas jala utaalan. Sigalee. Ija diimtu beekan yeroo hunda isaan amala isaanitti. Sigalee. Saniifuu ummanni wahi qabnaas maarree sheeka qabnaas maarree qabnaas hin jiinaa wanti hundinuu bitamtee jirti. Namichi bitee jira. Kaan ilmaan isaa simmintoo keessa naqeefi amma qaayoo baraabbarii jettan tokko tokkoon isinii hima. Ilmaan shee abaluu akka simmintoo naggadu jiran. Ilmaan shee abaluu viizaa biyya alaa fudhatanii dachii gurguratanii bashannanu jiran. Galee tokko tokkoon isinii daraaddaru jira. Garuu nam fayyadu jeetiin dhiisa. Yoo mudatte garuu itti fufnaa jechuudha. Saniifuu wanni amma isin hayyoota maarriyyoo miitirkishoo baabaa meelliyyoo jettanii jala horiitantu hundi bitamtee jirti adeemu. Wanni ati qabdu miskiinota wal qofa qabnaa jechuudha. Wal qofa qabnaa jechuudha. Wal qabannee wayyaanee uni moonee jechuudha. Qadiraa Jawaar qoqqee tana dhiise. Sigalee. Nuti gaafii teenya nuu deebisaniif eeyna. Nuti gartee ganaadha gartee arra numaatu ilma keenyaatu. Angorra dhufee Qadiraan Jawaartuun gartee ilma keenya wayi arra gaafiin teenya deebuuf teessii eeyna. Inni biyya guutuudha gurguree jechuudha. Maalumaaf galmibbaa ichi ijaaramuun maaliif barbaachise? Heriisee galmi guddaan maaliif ichi ijaaramuu barbaachise? Waa'ee jijjiga keessa maaliif galmibbaa gadaan ijaaramne? Sigalee. Jabuutii keessa maaliif galmibbaa gadaan ijaaramne? Sigalee. Saniifuu wanni godhuu qabnu wanni beekuu qabnu nuti yoo wal taane yoo tokkummaa qabaanne abbaan fedhe nu roorrisuu danda'u. Abbaan fedhe nu roorrisuu danda'u. Gurran kennina warra isin dura dhaabbatuu fi warra gartee waan kanarraa isin faalleessuudhaaf gartee gosaan isin dhufan gandaan isin dhufan irra guddaa gartee mucaa biyya teenyaati mucaa qaxanaa teenyaati wajji dhalannee guddannee kubbaa wajji taphannee maarree amala akkanaa qaban uummanni dirreedhaa hunna amala isaanii keessaa sii galee. Waan akkanaati yoo si gayyaanis dhiisi. Kanneen akka fedhanaa jiran warri mi'aa dachii beeku nuyi. Hai. Adeeroo baruggii Harargee baa magaalaan guddoon isii sayyattee ijoolleen bahana ijoolleen naannoo Oromiyaa tabiroo na gaafatte bar mataa kana ganna cabaa bar isaan jaare. Hudduu Qadiraa Jawaariin jedhamu mee isaan jamee naa hima. Hin jirtu jechuudha. Saniifuu namicha kana dura dhaabbannee mormuun
Oromoo guutuu fi gartee deebii taati yoo waan kana milkaawan dhageeffadha viidiyoo tiyatan ol kaa'e yoo waan kana milkaawan tattee aantu mooyaaleedha an dhugumaan siima yoo arra diradootti Soomaleen kan milkooytu taate ganamtiitti aantu mooyaaleedha beautiful city magaalaa teenya bareedduu diradawaa jedhanii dura gurguddaan isaanii hundi poosti godhu jira jechuudha already waan lafatti haasawan xumuratanii jiranii jechuudha namichi gartee ifuuni gurgura kun aangoo saatiif kanuma akka Abiyyi aangoo maraate si'el boo namni bar aangoo caalaa saba saatu isaa caalaa bar seenaa saatu isaa caalaa bar aangoo ni dhumtii bar ish maali moqon aangoo bar borurraa buuta bara abaluu bar gartee bara waan akkanaan nuu ta'e bara abaluu bar kanaan nuu ta'e bara abaluu bar milkii tanaadtu diradawaa dhufe jettee ijoolleen ganda keetii hundi kattiin dhaadattu ijoolleen kubbaa hojii taphachuu turte hundi kattiin dhaadattu goota malee akka namni mataa sittiin gaccabu akka namni mataa sittiin qaanfatu sigale namni waa yaadu namni waa beeku tokkoon godhuu jechuudha saniifuu Harargee dammaqi أتم جاور فرد تسيله جاور فرد ما تولي سنت مديسيو قندم غير ستي في الردول ما نما في الردول في مواتي نما بيرو الردول تيتو ما في إنجي فرد ما سيله ما قالوا ما قدتي تكو أمد ما سيله تمسو ما تو نجايا تخوريدري نجايا برجري واركتيتي خوريدري رجورة شجرة ما أتمال الركوريدري قرد شيطان نسي آخرنجو ما مال الركوريدري قرد تمام دردا در قرتي الدنيا تنرى أكس أودي يعني تختابر أوندا تياني بيجوفا بيجرتي نمني تياي فوقي راجارتو الربر منغلا شيطانا فكاتي سيجري منغلو مشيطانا تناو فودني مالف تنو استيسي جاني غرغراني بر غافي ugaasonni yookaan abbootiin gadaa heeriisee gaafattee abbootiin gadaa Harargee fi jettu maaliif gaafachuu dadhabde gaafii sheekotiin Soomalee gaafattee maaliif sheekotiin Harargee gaafachuu dadhabde waay nuti maal sodaan maaltu afaan nu hidhe isaanuu gartee konfidensii waan fedhan gaafachaa jirani nuti maaltu gartee akka gartee gaafiin dhiyeessine maaltu nu godhe amma Shaashamanneen dhuftee magaalaa teenya guddoo haa taatu jedhanii yoo dhagaa buuraa haan dhugatti dhagaan buuraa sun har'achi ni jira dhugatti yoo Jimma keessa fuudhanii haanichi ni jira Naqamtee keessa yoo haanichi ni jira hanga nuti du'oo asumarraa nu laalaasi gale arra wanti gartee sabii Turkii firra keessa san si gale akka waan rifeensa qabu sabii Arabootaa tan Turkii irra haanii maallaqa ummataatiin firra haa'ee dhufe san filee arra gartee mataa ol qabattee Kadiraan Joowar diradawaa gurgurtee sigale hay barboo nuti uggii dhaadannu barra nuti ana ilma diradawaa jennaa bar hay maaliin dhaadannaa ugana hay diradawaa jechuun bar nama Oromoota guutuu haqatti qabaan siin jee bar nu qofaa miti sigale saniifuu Oromoonni naannoo biroo nu wajji dhaabbadhaa nu bira dhaabbadhaa waan kana hanga milkooytutti hanga gartee galma geessee wanni kun hundi ichi haate gaafiin jijjigaa ka'u qabdimma qeeroo fi qarree Harargee keessattuu dhage yoo ati haate Oromoon biroo irratti gargaarti yaa dhamaatota yoo ati lafaa haate yoo ati onnatte eeysa khuttan meekhee shamarran keenya faan onneen teeysan sibiila eeysa khuttan maaluma taatan sigale hin kuntuutan yoggi inni sirra taa'ee Jimaa afaan guuttatee taa'ee biiftuu maarree jee qasiqa wanta si godhu kana isin hin kuntuutani khayfal maddu yaa wasayticha diradawaan fudhamtee jettani Khadija qaddoo jee yoggi inni Jimaa quufee sirra ciqilfatee taa'u kana sigale
saniifu wanni isininju wanni isin kadaddu lafaa kaa falmadhaa mirga keessa falmadhaa mirga keessa yoo isin falmaddan oromoonni biroolleen nu gargaaraa jechuudha nu cinaa dhaabbataa jechuudha sigale saniifu dirre dhawaa heer isen abadan ichittin jaaramu dhagaa buuraa sanillee fuudhaa darbaachirra bobar gartee shiraatu deema maarree deema miitirkishoo deema jennee barkan kan namni keenya cafa qabu kan namni keenya soomalee keessattuu soomaleen bannu wajji nagaan ta'isi bar sigale osoo likkiitti garsiifne sigale arra wanni sun hin taatu beekadhu bakka deemtutti oromoo yoo jaamte ati kabajamtaa bararra khutaa hundarra barra oromoo caalaa bara amaaraa fi tigree hunda kabajamaa bar ish soomalee keessa bar jara kanaan nurra kabajamaa bar ibeeytan joolleen karaa biyya arabaa kana faayaatan eenyu kabajaa harkata sigale maaluma rabbi nu godhe koyinuti hay guyyoo asumaa boonya guyyoo asumaa yina amma miira keessa galeetiin jira live irraa bahuun qaba ummanni arargee salphina mana teessee simattu kana dhaabi ansittiin nagaan jiraadha